Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uun sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii. Ameen. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos yeroo hundumaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti kan nu eegu sa'aatii kanattis immoo qulqulluu kan ta'e sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaaf eeyyamaaf jaala isaadhaan kan walitti nu qabe maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumas deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa yeroo hundumaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf mirgalma ishee dhaabbachuudhaan kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun barumsa keenya kutaa lammeeffaa boqonnaa lammeeffaa eegallee akka jirru ni beekama. Boqonnaan lammeeffaa egaa akkuma yaadannu hundi keenya hundeewwan hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhu jechuudha. As keessaa kutaa lammeeffaa kan ta'u abboommiiwwan kurnaan kan jedhaman kakuu moofaa keessatti Waaqayyo karaa Musee addunyaadhaaf kan laate jalqabni akka jirru ni beekama. Keessumattuu kutaa darbe keessatti abboommii afureeffaa abbaa kee haadha kee kabajii kan jedhu ilaallee turre. Abbaa keenyaaf haadha keenya akkamitti kabajuu akka qabnu abbaa keenyaaf haadha keenya jedhamu kan danda'an immoo warreen nu da'anii alatti warreen kam akka isaan jiran sanallee ilaalleerra. Walumaa galatti isaan kana kan raawwannu yoo ta'e Waaqayyo abbaan keenya biyya lafaa kanarratti jireenya keenyaaf kan nu barbaachisu boodas immoo jireenya bara baraa kan ta'e mootummaa isaa akka nuuf laatu waadaa nuuf galeera jechuudha. Kanaafuu kana hundumaa kan raawwannu yoo ta'e Waaqayyo wajjirraan jiraachuudhaaf ni geenya jechuudha. Har'a immoo akka fedhaa fi Waaqayyootti kan barannu abboommii shaneffaadha kan ta'u. Abboommii shanaffaa egaan yeroo darbe akkuma laalle hin ajjeesiin kan jedhudha. Hin ajjeesiin seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 14 irratti kan argannu jechuudha. Guyyaarraa mata duree barumsa keenyaa kan ta'udha jechuudha. Egaan gooftaan keenya dursee abboommiiwwan kana karaa Musee addunyaadhaaf yeroo laatu calliseetuma kan laatu miti. Dursanii wantoonni raawwataman kanneen jiran sanarraa ka'uudhaan abboommiiwwan kanneen kennaman ni jiru. Akkuma kanaas immoo Waaqayyo akkasumatti raawwachuu kan qabnu kan nutti hime. Fakkeenyaaf warreen jalqabaa yoo fudhanne ana malee waaqa biraa waaqessin sanbata kabajii maqaa Waaqayyoo uumaa keetii tasuma calliseetuma waamiin kanneen jedhaman kun raawwachuu kan qabnuuf akkasumas Waaqayyo jalqabumarraa kaasee wanta nuti taasisuu qabnu wanta ta'eedhaaf kan nuuf laatedha. Asirraa kaanee kanneen ilaallu garuu kan akka hin ajjeesiin kan jedhu kana Waaqayyo jalqaba du'a ofiisaatii hin uumne. Garuu dursanii kan Waaqayyo ofiisaatii hin uumin wantoonni biraa raawwatamanii wanta tureedhaaf Waaqayyo maal taasise hin ajjeesiin jechuudhaan laate jechuudha. Kana dursuudhaan ajjeesuun bakka baay'eetti raawwatamaa tureera. Kaayyoon isaanii guddaan egaa Waaqayyo abboommii kana maaliif laate kan jedhuu fi namni kamiyyuu mataasaa balleessu yookiin mataashee balleessu nama biraattis immoo gocha akkasii raawwachuu fi akka ajjeesutti kanneen lakkaaman cubbuuwwan biroorraa akka of eeggannuuf yookiin akka of eeggatuuf jechuudha. Namni kamuu jechuudha. Cubbuuwwan akkasuma kanarraati akka of eeggatuudhaaf Waaqayyo hin ajjeesiin jechuudhaan abboommii kana dhala namaadhaaf kennuu dandeera jechuudha. Egaan gara namaatti gaafa yeroo deebinu lubbuun namaa akkasumaan tasa kan argamte miti. Keessumattuu Waaqayyo abboommiiwwan uumamtoota 21 erga uumee booda nama yeroo uumu kabajaan addattidha kan inni uume. Egaan namni maala hojii harka Waaqayyooti. Lubbuun namaas foon namaas harka Waaqayyoodhaan kan hojjetamtudha. Yeroo akkas jennu immoo lubbuu kan jalqabaa lubbuu addaamiif foon addaam qofatu Waaqayyoon harka Waaqayyoodhaan hojjetame osoo hin taane guyyaa har'aas nuti mataan keenya
gara fuuldaattis kanneen dhalatan hundumtu hojii harka waaqayyooti malee tasa kanneen argaman miti. Tarii abbaa fi haati ijoollee isaanii ni da'u malee hin uuman. Kan uumanidha waaqayyoodha. Kanaaf uumuu kan danda'udha waaqayyo qofadha jechuudha. Hojiin kun kan waaqayyooti. Lubbuun keenya kan waaqayyoo kan taate, waaqayyo ofiisaatiin kabajee amalummaa isaa kan taate, jireenya bara baraa amalummaa isaa kan ta'e isheedhaaf kennuudhaan kabajee haala kanaatiin waaqayyoo ni uumaa jechuudha garaa haadhaa keessatti. Erga kanaas immoo yeroo murtaa'eedhaaf foon wal jiran akka jiraattuudhaaf lubbuun namaa foon wal jirraan gara addunyaa kanaatti ni dhufte jechuudha. Kanas immoo kan taasisuudha waaqayyoodha ofuma isaa waaqayyo kana ni taasisachaadha. Lubbuun kun yeroo murtaa'eef waaqayyo yeroo inni isaaf kenne yeroo inni isheef kenne jechuudha. Foon wajjirraan foon ishee wajjirraadhaan jiraattee yeroon isaa yeroo ga'u immoo deebisees fooniif lubbuu adda baasuudhaaf kan danda'udha. Tokkicha kan teessuma waaqayyoodha. Waaqayyo walitti kana raawwachuudhaaf aangoon kan kennameef hin jiru. Kanaaf waaqayyo lubbuu keenya isaa ta'u lubbuu obboleessa keenyaa yookiin lubbuu obboleettii keenyaa kamirrattiyyuu aangoo akka nuti hin qabne akkasumas jiraachisuudhaafis dabarsuudhaafis aangoon kan isaa kan ta'e aangoo kan waaqayyoo qofa akka ta'e akeekkachiisuudhaaf waaqayyoo maal jedheera hin ajjeesinaa jechuudhaan abboommii kana nuuf laachuu dandeera jechuudha. Kanaafuu lubbuu dabarsuu kan danda'u fooniif loon adda baasuu kan danda'u jiraachisuus kan danda'udha waaqayyo qofadha jechuudha kan saadha. Waaqayyo guyyaa hamma lubbuu tokkoof laate foon sana jiraan amma isheen turtu amma laaftee sana ofii isaatiin murteesse kenneefi yeroo sun yeroo dhumu immoo ofuma isaatiin adda baasuu kan danda'u jechuudha. Kana alatti garuu namni kan raawwatu yoo ta'e abboommii kana cabseera jechuudha. Egaan waaqayyo hin ajjeesiin nuun jedheera. Hin ajjeesiin jechuun maal jechuudha jennee immoo kana beekuun barbaachisaadha. Egaan yeroo baay'ee abboommiiwwan kurnan keessaa keessumattuu abboommii kana yeroo dubbisnu akkasumas yeroo barannu abboommii kana akka raawwannettidha yeroo baay'ee kan ilaallu jechuudha. Maaliif garuu hin ajjeesiin kan jedhu namni lubbuu nama tokkoo qofa waanta hin baasneef lubbuu kan mataa isaas immoo balleessii waanta jiruuf qofa abboommii kana eegeera abboommii kana kabajeera jechuudhaan dubbachuu dandeenya. Kun garuu rakkoo maalirraa kan uumamudha. Maalummaa abboommii kana maalummaa hin ajjeesiin ajjechaa kan jedhu maalummaa isaa wallaalurraan kan ka'e waan ta'eedhaaf ajjechaa jechuun maal jechuu akka ta'e beekuun barbaachisaadha jechuudha. Walumaa galatti barumsa kanaan ajjeesaa jennee ajjechaa yookiin immoo ajjeesuu jechuudhaan kan kaasnu tuqaawwan afur ni jiru. Kan jalqabaan foon ajjeesuudha. Kan lammaffaan lubbuu ajjeesuu, kan sadeeffaan lubbuu ofii ajjeesuu fi mataa ofii ajjeesuu jechuudha. Kan afuraffaan immoo hamii, arrabsoo, dheekkamsaaf warreen kana fakkaatan jechuudha. Bakka tokkotti walitti qabuudhaan isaan kana kan ilaaluudha kan ta'u jechuudha. Kan jalqabaa foon ajjeesuuti. Namni gara addunyaa kanaatti erga dhufee umurii waaqayyo isaaf kenne gaddaaf gammachuu isaa keessatti uumaa isaa yaadachaa galateeffachaa erga jiraatee booda waaqayyo fedha isaan isa boqochisa malee jireenya nama tokko horattu namni kamiyyuu wanta akkasii akka hin raawwanne akka raawwatuudhaaf isaaf hin eeyyamamne. Wanta akkamii namni tokko lubbuu nama tokko akka balleessuuf maal isaaf hin taane isaaf hin eeyyamamne jechaadha. Kun kan waaqayyoo qofaati. Guyyaa kan laatu waaqayyoodha. Yeroon kan laatu kan waaqayyoodha. Bara kan laatus waaqayyoodha. Lubbuu kanaaf foon kana biyya lafaarra kan jiraachisus isa waan ta'eedhaaf yeroo waaqayyo kenneef kanatti lubbuun kun jiraattee foon sana wajjirraan deebi'ee dabarsuu kan danda'udha waaqayyoodha jechuudha. Kana alatti garuu kan taasinu yoo ta'e nama tokkoofiyyuu hin eeyyamamne abboommii kan akka cabsuutti lakkaa'amaaf jechaadha. Akkasumas immoo kanarraa addatti namoonni dhukkuba adda addaadhaaf akka saaxilaman taasisuu, nyaata keessa qorichoota adda addaa kaa'uudhaan nama nyaachisuu, akka namni du'u taasisuu jechuudha. Akkasumas immoo dubbii uumanii abbaa manaa fi haadha manaa adda baasuu. Abbaan manaa fi haadha manaa erga adda baasanii booda kunis gara daandii lubbuu walii dabarsuutti waanta geessuuf jechuudha. Kan biraanis immoo ulfa baasuu. Ulfa baasuu namoonni baay'een osuma beekanii jechuudha. Cubbuu raawwatanii fi deebi'anii fuula namaa duratti cubbuu sana dhoksuudhaaf maal taasisu deebi'anii cubbuu biraa raawwatu. Kanatti keessumattuu obbolaawwan keenya shamarroonni gaa'ela dura wal qunnamtii saalaa hin barbaachisne erga raawwatanii booda gadameessa isaanii keessatti mucaa aftu sana of keessaa baasuudhaan lubbuu biraa ajjeesu. Kun maal jechuudha? Cubbuu biraa dhoksuudhaaf jecha
cubbuu sanaa olitti kan ta'e cubbuu biraatti galuu jechuudha. Kanaafuu isaan kuniif kanneen kana fakkaatan kun ajjeesuu kanneen jedhaman nama biraatti ajjechaa raawwachuu akkasumas immoo warreen kan keenya kanneen ta'anittis immoo ajjechaa raawwachuu jalatti kanneen walitti qaban foon ajjeesuu kanneen jedhamanidha jechuudha. Kan biraan immoo lubbuu ajjeesuuti. Lubbuu ajjeesuu namni jireenya fuurummaa isaadhaan cimaa akka inni ta'u taasisuu dhiisuu. Namni jireenya fuurummaa isaadhaan cimaa ta'uu qaba. Sanan taasisnu yoo ta'e garuu maal taane jechaadha nama lubbuudhaan nama ajjeesne jechuudha. Wanta dandeenyuun wanta beeknuun obbolaawwan keenya gargaarree akka isaan fuurummaa isaanii ta'an cimoo akka isaan ta'uu danda'aniidhaaf hin taasisnu yoo ta'e obboleessa keenya ajjeesne jirra jechuudha. Obboleettii keenya ajjeesne jirra jechuudha. Akkasumas immoo namaaf gufuu ta'u kiristaanummaa maqaa kiristaanummaadhaan dhaabbachuudhaan hojiin keenya garuu sanarraa adda yeroo ta'u namni eenyuun ilaala. Namni yeroo baay'ee sagalee nuti dubbannu miti kan dhaggeeffatu barumsa keenya miti kan inni ilaalu nuun ilaala uffannaa keenya dubbii keenya nyaataaf dhugaatii keenya oolmaa keenya walumaa galatti nuti akkamitti kiristaanummaa keessa akka deddeebinu wanta nu ilaaluudhaaf kana hundumaadhaaf maal ta'u namaaf gufuu ta'uu hin qabnu jechuudha. Dabarrees immoo nama mana amantaa inni daandii irratti hordofaa jiru keessaati obboleessa keenya yookiin obboleettii keenya baasuudhaan gara amantaan itti galchuudhaan gubannaa bara baraatti kanneen galchinu ta'e kunis namaaf gufuu ta'uudha jechuudha. Kanaafuu namaaf gufuu ta'uun lubbuu namaa ajjeesuu jechuudhaan ni ilaalamaa jechuudha. Kan biraan immoo abbootiin gaabbii ijoollee gaabbii isaanii sirriitti to'achuun isaanii dhiisan kunis lubbuu ajjeesuu jedhama jechuudha. Akka isaan gaabbii galaniif akka isaan qorrobaniif akka isaanii kennaa mana waaqayyoodhaaf kennan yeroo hundumaa jireenya kiristaanummaa isaaniidhaan cimoo akka isaan ta'an kan hin taasisne yoo ta'e lubbuu ajjeesaa jiru jechuudha. Kanaafuu isaan kun bakka tokkotti lubbuu ajjeesuu jennee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraan immoo kan sadeeffaan mataa ofii ajjeesuudha. Egaa mataa ofii ajjeesuu gaafa jennu kan jalqabaa akkasumatti osuma beeknuun lubbuu keenya foon keenya adda baasu jechuudha. Funyoodhaan of fudhanii of ajjeesuu, galaanatti of darbachuudhaan of ajjeesuu, kirrii elektirikii adda addaa qabachuudhaan of ajjeesuu osuma beeknuu jechuudha. Kana kan taasisnu yoo ta'e lubbuu foon ofiirratti aangoo qabaachuudhaan of ajjeesneera jechuudha. Kan biraan immoo mataa ofii cubbuudhaaf bichisiisu. Cubbuudhaaf jechuudha kan bichisiisnu yoo ta'e kunis du'adha. Qulqulluun Phaawulos maal jedhaa jira? Maal jedhee ture? Kanneen duutan ka'aa waaqayyo isiniif ibsaa jechuudhaan dubbateera. Kana jechuun kanneen duutan jechuun mataa keenya cubbuu keessatti yeroo hundumaa bichisuudhaan kan jiraannu yoo ta'e duunee jirra jechuudha. Mataa keenya of ajjeesnee jirra jechuudha. Kanaafuu kun mataa ofii ajjeesuu jedhamu. Akkuma kanas immoo wantoota qaama keenya miidhuu danda'an waan adda addaa fayyadamu jechuudha. Gara qaama keenyaatti galchuu nyaata adda addaa dhugaatii adda addaa qorichoota adda addaa ofitti fudhachuu fakkeenyaaf kan akka caatii kan akka sigaaraa akkasumas immoo summiiwwan adda addaa kan of keessaa qaban yeroodhaaf qaama keenyaaf gaarii kan fakkaatan garuu booda immoo kanneen miidhan kana kan fudhannu yoo ta'e mataa keenya ajjeesuu raawwachaa jirraa jechuudha. Kanaaf namni sammuu isaa nagaa ta'e tokko waan darbu tokkotti qabamuudhaan abdii kutee mataa isaa yoo ajjeese balleessaa guddaa ofirratti raawwachaa jira. Maaliif kun isa ittiyyuu kun balleessaan kun balleessaa namni tokko nama biraa ajjeesuu raawwatu caalaatti balleessaa guddaa ta'uudhaan kun ni ilaalama. Mataa ofii balleessuun jechuudha. Namni nama biraa balleessu isa kanaan gaditti kan ilaalamu. Kanaafuu mataa ofii balleessuun baay'eetti cubbuu guddaadha. Maaliif yoo jennu namni mataa isaa balleessu gaabbiin argatu. Namni nama biraa balleesse garuu deebi'ee gaabbii galii fayyuu danda'a. Namni mataa isaa balleessu hin jiru jechuudha. Kana booda bara baraaf dhuguma wanta guddaatti asitti wanta xiqqoodhaaf jedhee mataa isaa balleesse deebi'ee immoo bara baraaf kan itti gubatu abidda gahannamaatti deemuudhaaf jira jechuudha. Kanaaf mataa ofii balleessuun sirriitti namni of ilaaluu qabaachuudha. Kanneen akkasiidhaaf manni kiristaanaa keenyallee maal hin taasistu? Kadhannaa hin taasistuuf. Fitaatiin hin jiru. Nama of ajjeeseef kun waa tokko hin taasifamuuf jechuudha. Kanaafuu kun mataa ofirratti raawwachuu deebi'anis immoo waaqayyotti cubbuu raawwachuudha jechuudha. Kanaaf namni hamminaan obboleessa isaa irratti gocha ajjeessaa kan raawwatuu fi mataa isaa balleessu cubbuu kan raawwatu kan jalqabaa nama irrattidha. Namicha ajjeesuudhaan namicha irratti cubbuu raawwanneerra.
obboleettii keenya ajjeesuudhaan obboleessa keenya ajjeesuudhaan cubbuu namarratti raawwanne inni kun kan jalqabaadha. Kan lammaffaa immoo mataa keenyatti raawwachaa jirra. Mataa keenyatti maal taasisne mataan keenya qofaansaa mana qulqullummaa waaqayyoo waan ta'eedhaaf mana qulqullummaa waaqayyoo kan ta'e kanaan immoo harka keenyaan yaada sammuu keenyaan laphee keenyaan yaadne cubbuu raawwanneerra. Kanaaf mataa keenyatti cubbuu raawwanne jechaadha. Kan sadeeffaan immoo waaqayyo irrattis cubbuu raawwanneerra. Waaqayyo abboommii kana laatu maal jedhaa? Abboommii koo naaf eegaa jechuudhaan dhala namaatti kenneera. Abboommiin kun kan waaqayyoo yeroo cabu waaqayyotti balleessineerra jechuudha. Kanaafidha qulqullichi Daawit yeroo tokko cubbuu gaafa hojjetu maal jedhee ture? Cubbuudhaan erga kufee booda gaabbee yeroo galu waaqayyo irratti yaa waaqayyo sitti balleesseera si yakkeera jechuudhaan dubbate jechuudha. Si yakkeera jechuun seeratti keessa darbeera jechuudha. Kanaafuu kanneen akkasii yeroo raawwannu mataa ofirratti cubbuu raawwanneerraa namarratti raawwanneerraa deebinees immoo waaqayyo uumaa keenya irratti cubbuu raawwanneerraa jechuudha. Kanaaf isaan kun beekamuu qabu. Dursees yoo ilaalle waaqayyo ajjechuu yookiin du'a hin uumne walajjeesuus hin uumne du'a mataa isaa hin uumne waaqayyo. Dhalli namaa cubbuuwwan akkasii cubbuuwwan baay'eedha diiyaabiloos irraa kan balate isaan keessaa tokko isa kanadha. Ajjeesuu, ejjaa, sirba kanneen akkasii kan namni mataa isaatti bakka fideen qabu. Namni yaada isaadhaan uumama isaadhaan maala qulqulluudha. Garuu isaan kun immoo gara jireenya namaatti kan dhufan diiyaabiloos irraadha. Isaan keessaa tokko maala ajjechaadha. Ajjechaan diiyaabiloosiin gara namaatti kan dhufedha. Jalqaba Qaayel duuta akka jiru hin beeku ture. Garuu diiyaabiloos irraa barachuudhaan obboleessaa kan ta'e Aabeliin ajjeesuu danda'eera jechaadha. Erga sanaa immoo ijoolleen isaanii isaarraa fudhachaa dhufuudhaan hanga guyyaa irraatti haala kanaatiin namni wal ajjeesaa jiraachaa jira jechuudha. Dhuguma waaqayyo gooftaan keenya du'a akka hin uumnee fi wal ajjeesuun akka hin jirre akkasumallee yeroo cubbuu raawwannu immoo kanatti akka inni gaabbu kitaabni qulqulluun dhugaa nuuf ba'a. Kitaaba ogummaa Salamoon jechuudha boqonnaa tokko lakkoofsa 13-16 yeroo ilaallu haala kana isa kana sirriitti nuuf ibsa maal jedha? Waaqayyo du'a hin uumne jiraata akka ta'uudhaaf uumeera. Badiinsi namaa san gammachiisuuti hojii akka keessaniidhaan du'an fidinaa. Uumamni namaa fayyinaaf waan ta'eedhaaf isa bira wanta hundumaa kan balleessu summiin du'aan jiru. Namoonni waaqayyoo irraanfatan garuu du'a jechaan waaman hiriyyaas taasifatan kanaanis ni badanii jechuudhaan ogeessi Salamoon haala kanaadhaan dubbateera. Kanaafuu waaqayyo du'a nuumne jechuudha. Yeroo itti du'a nama ajjeesnu mataa keenya illee hojjesnu maal ta'a? Ni gadda jechuudha. Waaqayyo ni gadda. Harka keessaniin du'a ofitti hin fidinaa. Maal badiinsi namaa san gammachiisuuf jechuudhaan kitaabni qulqulluun nuuf barreesseera jechuudha. Kanaafuu kana waaqayyo kan uumne kana ofirratti raawwachuu isaa ta'u nama biraarrattis immoo raawwachuun nurraan eegamu jechuudha. Kan xumuraa immoo hamii, arrabsoo fi dheekkamsa akkasumas immoo kanneen isaan fakkaatan warreen birooti. Isaan ganakaa gooftaan keenyaa fi isaan keenya Iyyasuus Kiristoos hin ajjeesin kan jedhu irratti yeroo hiikee barsiisetti bal'inaan barsiiseera. Keessumattuu lallabaa tuulluu kan jedhu gara fuulduraatti kan barannu irratti seerota wangeelaa ja'an kanneen jedhaman keessaa tokko kan ta'e isaan kanadha waan ta'eedhaaf maal jedha gooftaan keenya hin ajjeesin jechuun lubbuu namaa baasuu yookiin lubbuu mataa ofii ajjeesuu qofa osoo hin taane nama biraa arrabsuu, dheekkamsoo dubbachuu, arrabsoo adda addaa sammuu namaa tuquu kan danda'u dubbiiwwan adda addaa namarratti dubbachuun kun hundumtuu akka lubbuu ajjeesuutti akka isaan lakkaa'aman dhuguma gooftaan keenya dubbateera. Egaan isaan kana bal'inaa asitti hin kaasnu gara fuulduraatti barumsa keenya keessatti waan argannuudhaaf seerota wangeelaa ja'an kan jedhuun yeroo itti deebinu bakka sanatti kan argannudha kan ta'u jechuudha. Egaan waa'ee ajjechaa amma kanaa yoo jenne wantoonni dhala namaa gara ajjechaatti galchan immoo maalidha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Maaliif sanarraa of qusachuudhaaf jechuudha. Egaan namni akka nama biraa ajjeesuudhaaf akkasumas immoo mataa isaa akka balleessuudhaaf diiyaabiloos laphee namaa keessatti kan inni uumu wantoonni baay'een jiru. Isaan kun namarraa osoo hin taane diiyaabiloos beekama jechuudha. Nuti isa wajjirraan abidda walitti akka gubannuudhaaf isa wajjirraan booda gahaan nama akka galluudhaaf nama ajjeesuu akka qabnuuf sobee waa tokko nu keessa galchaachuudha. Isaan kun fakkeenyaaf muraasa isaanii kaasuudhaaf hinaaffii, hamminummaa, arrabsoo, jibba, aarii isaan kana nutti mul'isaa jechuudha. Fakkeenyaaf aarii namni gaafa aaru beekaa aarii kana keessaati ba'uu kan dandeessu yookiin mataa kee ajjeesuudhaan yookiin immoo nama abaluu kan jedhamu kana yoo ajjeeste malee kana alatti fallisiif hin jiru jechuudhaan
sammuu namaa keessatti waan akkasii ora. Kana booda namni kun dhugaatti fokkaachuudhaan maal taasisaa? Dhaqee obboleessa ajjeesaachuudha yookiin mataasaa balleessaachuudha. Kana booda gaafa mataasaa balleessu dhuguma furmaanni jira jedhee kan itti gale deebi'ee keessaa ba'uu kan hin dandeenye cubbuu biraatti deemee galaachuudha. Mataasaa balleessuudhaan si'ool yookiin immoo booda gahaan namatti kan galu bakka deebi'anii gaabbii galuu hin danda'amne bara baraaf bakka gubannaa seenee jechuudha. Kanaafuu wantoonni diiyaabiloos nutti fidu kun hundumtu beekamuu qabu jechuudha. Qormaanni diiyaabiloos akka jiru beekamaadha. Nuti immoo isaan kun osuma jiranii wantoonni akkasii kun yeroo isaan nutti dhufan immoo maal taasisuu qabna? Obsaan jiraachuudha kan qabnu. Kiristaanummaan jireenya obsaati, jireenya abdiiti. Guyyaa kan boorii ilaaluudhaan har'a gidiraadhaan kan itti jiraannu jechuudha. Kanaafuu jireenya keenya keessatti wantoonni baay'een nu qunnamuu danda'u. Garuu sun hundumtu dudduubaan maal argachuu dandeenya jennee yaaduu qabna jechuudha. Wanta raawwannu keessatti dudduubaan maalidha faayidaan isaa kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Kanaafuu mataa keenya balleessines wanta argannu hin qabnu. Ittiyyuu maal taana? Booda isaa booda kan naqu cubbuu biraatti nu galcha jechuudha. Deebinee nama biraa yoo ajjeesne kunis immoo cubbuu biraatti nu galcha malee dhuguma rakkoo keenyaa furmaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu yeroo hundumaa wantoota nu qunnama hundumaa aariisaa ta'uu inaaffisaa ta'uu kana kan caalan wantoonni baay'een yoo qunnumanis obsaan dhaabbachuun kitaaba qulqulluu dubbisuudhaan kadhannaadhaan waaqayyo dura yoo dhaabbanne dhuguma jireenya keenyaan waaqayyoon kan kabajne ta'uu dandeenya jechuudha. Boodas immoo dhaaltuu mootummaa isaa ni taana jechuudha. Egaan abboommiin shanaffaan hin ajjeesiin kan jedhu amma kanaatti kan ilaalle gabaabinaadha. Kutaattaanutti immoo abboommii ja'iffaa kan ta'u hin ejjiin kan jedhu qabannee kan deebinudha kan ta'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.